السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قميتين تشرفتي قبل تيتيدا قبل مندرة نيوز تيوب قد يادا سانين جدا باتي تو ستوريتين تهالكن توك الكن كوماتاي وسيتات كاتين مرو فست يوكان مجمرة أماتان تقدياتو جرت channel كان مندرة نيوز تيوب فضلا سبسكرايب نوتوك لايك لدر كينجل اللي بند أكاتين آساو كين كان يوكان ستوري كين كان مرو دي سيغابو akka dandeette asawu kensi gadda qab kanulle hop yookaan moraal argan amma caqas dassa boqor shaari yaad yoonni arge waan niitiin isa hojjechuu jirtu jesuun maskaadiin isaa gargalti inni jedheen obboleessisaa ka hirdiqaatiin obboleessnu lachuu laftan keessaa yaanan waas jedheen qortoyidii tanaaf yookaan boqorrimidii tan wama keessaan feenu illaa nu gada garrutti haqnu gada garrutti haga addunyaa tanir namni nu fakkaate yookaan nur hamaa yookaan akka keen jir gada garrutti nu kaasin chochoonaa jedhe. Oggolaatee obboleessi diqqaan haasawu dubbiirra deebifne waliin karaa buuti. Akka dhokachaan boqorrimidii taan kana miquu hin qabne sochooti warri lamaan waan hidhattee safarii kee jirtu akka dhokaataatiin yaatu muk tokkoon baatee mukaan yal boqattee isii dadhabbii hakki hin jirre mukaan yal tattaa'e muki kaan wanni qaayis hin jira akkatti dhiyaata baharii guddoo. Warri mukaan yal taa'ee asitti afur baafachuu jir marroo tokko bahariin taan afur gabaafatee bisaan gad darbite. Baharii taan hojjeessiin afur baafat wanni keessaa laggacee waan guddoo tiiroo fakkaata ka akka namaallee jira. Akka malee ammallee irree qaba. Ka dheerinni isii ammallee bakka samaayii dhaqqabee waan kaayyoo isiin ofir micciiramtee laalte ammata sodaan seenti. Hojjataan muki isiin jaltetteet kaan ceesummaan ak dandeette namuu kokkore. Isiin muk kokkortee ofir mil'attee waan isiin daawwachuu jirtu waan baharii taan keessaa gabba'ee. Anni baharii taan keessaa laggaba'ee waan isiin taate jinni yabdu guddoo ka yabduu ammallee dheertuu irree guddoollee qabdu waan inni mataarra baatee ofirraa qabu sanduuq guddaa inni taan atoo akkum gaddeemuun muk warri yal taa'u jalgadhuuf muka boqorkiin lamaan irtetteet kaan hojjataan muk warri tattaa'u kaan jalteeffatee hojjataan sanduuq inni dirraa qab kaan laf kaa'ee banee sanduuq dhibii keessaa gabbaasee. Sanduuq keessa gabbaas kaan ammallee gol buqqise. Sanduuq inni buqqis kaan waan keessa gabbaas intal midhaagumin ta'in teessiin fakkaatu hurul heenti jannaa. Midhaagumisiillee ati ajaa'ibdu. Ammallee midhaagumtiisi akka ji'a himsitu. Jinni kaanti intaltaaniin haasa'e waan jedheen midhaagduutii boqortiitii nasi gaaf duubad halkan oroos keetii qaqaraa. Waan inni jedheen diqqoo waan an fedh ciisuu fedhaa jedheen intaltaaniin. Amma tanam malciisaa dhawaate intaltaan gudeedisi mataarra kaayyatee gacciise. Intaltaanti inni am ciiskaanii dabraan mirga bitan mimillattu. Iltisii qaqqabattee boqorkii lamaan kareefuu jinnii kaan deete muggubaa iltisii qaqqabattee jatan jinni kaan mataa isaa ofirraa fuute laan laf gakkeetti. Jatan amma micciiramtee gar warra kaanii fuul gaddeeffattee ilaaf fuulaan garsiiftee ag warri kaan muksuun irraa gabbuu. Baadda isiin ilaan garsiifte ag warri gabbuu waan warri jawaabeef waan isiin jette marsiin isiin deebifteef jinnii guddaa kan deennaa gabbuu hin dandeen jetteen. Gabbuwa jetteen yoo isaan gabbuu diddan jinnii guddaa kan ciisaa gakkaasaa jetteen. Hojjatanam nafsee warraati sodaateennaan mukaan amriisii fudhattee irraa gabbuuti. Hojjatan akka taataatu warri lamaan sodaatee gabbuunaan waan isiin jetteen waan an fedhu hagi isaaniin lachuu naggaltan. Galtanii narraa'effatan. Irra diddee boqorkiin kaan lamaan. Ammallee waan isiin jetteen yoo isaan diddan hagan jinni kan gakkaasu jetteen itti dhaadatte. Kan inni yoo gakkaa'ellee hakkamaa isaan ijjeessuufu jiraat jetteen. Iyya sodaatee hojjataan waan isiin feet tochiteef. Hojja isiin amma hujitaan tochiteefi obbaafattee mufukkoo harkitti dhawattee keessa gabbaaftee. Tagabbaaftee kareeris wayii intalti ta'an. Isiin kareeris kaan yoo isiin bantee jettee wanni keessa gajjigatee qubee quba kaayyatan kariibuu 500. Hojjatanam gaafat warra kaan qubeetan beektuu jetteen. Beekni jetteen qubeetan waan isii qorkiin lamaan. Hojjataan jetteen jinniin isaan agartan kaciis kun. Jinniin isaan agartan kun waan inni nagaaf duubat halkan oroos kiyya. Sanduuqan keessatti ammallee na hidhaansa ammallee sanduuq kaallee wanni inni quflee torbaan. Ammallee waan keen na buuse naaf sanduuqaan miishoo baddii kee buuse.
Kinni narra wani inni baddi salkisi na buuseef haginni narra eegsu waan dhiiraa kana gadhiyaata. Isi akkasii ka inni sanduuq keessa na qufle sanduuqilleen qufla torbaan dhayi ka inni salkii baddi na buus isi akkasii qubee 500 ka isaan gartan kan dhiir 500 naggalee jette. Qubee tana cuf yanar gabbaatee jette. Hammi isaalleen qubee isaan qubaa qabdan sun gakkennaanatti jetteen. Boqorkiin kaan lamaan haasawu sun dhageenyaan akka ajaa'ibtee jedhan. Yoo jinniin kun ka aginni guddinni isaa ga'u nu agar ka akki inni intal sun tiksee fila inni keessatti hidhu nu agar ka ammallee intalti tun haasawu kan waan ati agarte kan kee gabbaati. Amma tan ufiin jette nu wani nu qabate waan dhadhaati waan diqqooyyuu jette hojja amtana isiin lachuu tayaafkiin ijjeese ta waan dubbatti dhabde achii gayyaati. Matan itti gaddachaate laf warri itti boqorkii ta itti mataa taanti gaddachaate. Boqor shaariyaat ka yabdum dallasuu qab ka fuullee haarirraa ka'u ka dallasuu hin jirretti an boqorni midiisaatti afees isaa gaddeebi'ee. Matan amrii baasee boqorkiin shaariyaat waan ni jedhe agga qaban witti isaatii fi tikseeleef booyii isii cuf waliin gabboot isii waliin tumat kaan cuf qaqqaba natiin kootta jedhani qaqqabaniittiin gad dhufani achitti am cuf mataa irra ciree ijjeese gasiin hin qixoofne boqor shaariyaat waan dhibii ta'e waan inni amrii baasee jedhe diiram kamuu ka intal fooddoo ta bikiraa itti gaddaran ganam kamuu ammallee ijjeesan. Waan haaliin akkasuma deemum deemt ka ganam kamuu ganam kamuu woolee aareetti fuudhee ganam kamuullee ijjeesu. Waan haaliin halkan kamuu woolee aareetti ta fooddoo ta bikiraa fuudhee ganam kamuu ijjeesu. Muddaan akkasuma deemte baada ganna 3 isiin geetut laftaaniyyuu keessaa dhaban waan dubraayyuu. Wooleen cuftii waan taate waan baqatee keessaa ba'e lafinnitti boqorkii if waan ijjeesanii du'e. Wazirkiin irraa simaami gara halkuum isaa kan wooletti dariiti. Isiin geet ka inni barbaade guyya tokko waan wooleyyuu ka isatti daran gadhabe. Isaan muruktii hin jir ka waan jawaabtii kennuuf hin beekne warra boqorkii gad dhufe. Isaatti itti gad dhufe itti gasseen. Waziriin kun waan inni dhalee qabu dubra lama. Dubri kun lachuu ka yabduu mimmiidhagu. Iddoo boqorkii kan wazirii kan dubri isaa lamaan yabduu mimmiidhagu ta'ir guddoo waan jedhaniin Shaaruzaad. Irdi qoolle Duniyazaad jedhaniin. Intalti guddoon Shaaruzaad yabdum intal yabdum qaroo. Taammallee qaroom waan isin bira jarattee qabdu Shaaruzaadiin wanni isin beektu buugiilee keessa durii if haasawu durii kaasiilleen yabdum mi'ooftu. Ifi sheekidiif haasawu warra durii beekti. Inni asitti man ag intalti Shaaruzaad isin beektu ka isin barattee beektu buugii agir guddoo haasawu durii keessatti jirtu. Shaaruzaad isiin intal yabdum qaroo. Waan isiin agarte abbaa isii ka yabdum muruktiif dhibi guddaan fuulirraa mul'atu. Maataan gaafatte abbaa akkanaan nagaa hin qabdu maanti jira jettee gaafatte. Jataan waziriin intalisaa beeksis akkuma jiran. Waan inni jedheen abbaa waan narraa fedhan halkan kan hojiin na eegat agaan boqorkii intala yabdum midhaad itti daree ta bikiraa an itti geessu. Hojiitii keessa gadi hin bahin kaan intalti daree hin geessin agaan ganam na ijjeesan. Uzaad waan isiin abbaa jawaabte waan isiin jetteen abbaa kii anna fuusis jetteen. Walam tokkum taati anna fuusis jetteen. Kan anuman na ijjeesanii du'a yookaan nafseedhuu dubraa oolchaa na daretteen. Kan abbaan kaan ka waziri jedheen abbo ansii sodaadhaa jedheen. Maataan jedheen nafsii tette fuula dhibaa ka tarii keessin kaayin. Sun itti qasbii qaba yookaan laazima abbo sun sodaatini anna fuusis jetteen. Maataan abbaan waan inni jawaabeef waan ansii sodaa qabu isiin si buutu toorii armaan duraa ta namicha obruu harree isaatiif sangaa isaa. Jataan gaafate si abbaa maanti qabate namichi suniif harree isaatiif sangaa isaa. Wazirikaan intalisaa waan inni jedheen bara dhedheen intalti asiin dur waan jira nam tokko warra obruu ka harreellee qab ka sangaallee qab. Kunin wanni inni ammallee qab ijoolleef fuuwoolee. Namichi sun waan ammallee rabbi kenneef haginni afaan shimpirreef bineensaaf cuf dhaga'u. Kayyoo inni ammallee haginni afaan sun dhaga'u if waan bineensi suniif shimpirree sun haasofte yoo inni ammallee namatti inni du. Namichi kun ka warra obruu kun wanni inni qabu sangaaf harree. Harreen hojiin isiin armaa hojjettu hagisiin namichi kan fuutee gari inni fedhe geggeessitu. Sangaallee hojiin isaa haginni akka qotiyyoo obruu tan falu. Sangaan haginni obruu fal ganam bakka galgalaa. Hagumtaan taa'anii sangaa kanatti deemee harree buuyyoo teettee nyaatu. Tabisaalleen cina ejjan itti gad dhufe. Sangaa kanatti marree ta'an itti dhumnaan waan jedheen abbooti yoo toffatte. Hayya dadhabee
ganam hujiyan seen galgal keessaa baha waan obruun na qotaniiftu atammoo asuma ejjita hujiin qabdu buuyumtan ofirraa dheeddaa yoo ta'an harreentaan jawaabtii deebiftee fi waan isiin jetteen mal siidhawa sangaa kan na caqas buryoo ganamaan si dhufan ka qottiyoof ulee siitiif aatkaan sirkaayan olin kayini gatteeffadhetteen hatta yoo warri ulee fuudhe sidhaanillee yalaan ol ejjatin jedheen harreen sangaan ammallee sidhaanan yoo ol kaatellee ammallee ol ejjadhii diqqoo teeffadhetteen kun waan inni argu yoo atiin irree sirraa dhab kallaa'eef nimidi sirratti argee waan sii dhufuufu jiraataniin buuyyoof bisaanii ammoo hin nyaatin agatiin irree horattuuftu tanaaftu siin dhufaniin ittiin dhiyaatin hin nyaatin waan nyaataniif waan dheedallee ejjisiis hagguyyaa lamaa akkasiin hojii guddoo atakkan irraa bootitan afuur irraa baafachuuf jiraata. Abbaan warra obruu kaarreef sangaan ta'isaa waaqa kennee fi beeka afaan bineensaatiif shimpirree dhaga'iiti taa'ee dhagaa'u haasaa warri kun harreef sangaa walaasoof keessii mal walii dhooftu. Ammallee harreen teettee sangaa mal dha'uu jirti haasaa'u kaan yaabsati. Hiramammaa itti gadaan kaan walafti bariite. Akka aadaa warraa nama hojii fi dabree sangaan obruun falanii amma hojiisaa itti kaayan qotti yookaaniif yembetaan hojii didee kicuftochanii malka mulaalan sangaan kaan ol ka'uuti. Gataan jaarsi kaan abbaan obruu haga sangaan kaan obruu taan qottiyoo akka qottiyoo qota agini didargennaan waan inni jedhee harreetaan fa'a obruun falaa jedhe. Gataan harreetaan oofanii guyyaa tokko mulu yookaan guyyaa tokko cuf obruun qota oolan. Hojjesiin galgal geet kan inni hojii obbaafat harreentaan isii dadhabbiin jir yoo isii moonaa gaggalte sangaa dubbatee waan jedhee harreetaanii galat deebisee mali inni dhayeef kan inni guyyaa sun hojii irra ool. Harreentaan malli isiin dhoofteef kaan kan isiin sangaa dhoofte isiirri deebi'ee namni guyyaa kan hojjechaa oolis galat galchaniif kaan irraan jawaabne akka malee harreentaan akkamtu irra gaabbee mali inni sangaa kaanii dhayi. Guyyaa lammeessoo namicha abbaa obruu kaan guyyaa lammeessoo ammallee obruu taan abbaan qotaniin harreetaan ta'i. Guyyaa lammeessoo yoo isin galgal geet kan inni hojii isaa obbaafate harree kaan isa dadhabbiin jirretti ammallee moonaa gaggalchan. Lammeessoo galgal kan ammallee sangaan kaan harree taanii dubbatee galat deebisee. Harreetaan tam guyyaa lammeessoo jawaabtii deebiseef sangaa taanii waan inni jedheen abboo mal harkasii qaba marii siidhaa waan dhagaye jedheen sangaa kaaniin. Waan an dhagaye namicha abbaa obruu kan inni shaqaalee obruutiin jechuu jiru yoo bor sangaan kun akkum guyyaa lamaan gad dabarte inni hojii hojjechuu dide namicha abbaa bucharii kaan hiyyeessa qalaa maan jennaan wanni faayidaa kan inni naa qabin jirtu itti geessaa jedhe namicha abbaa buchar kaan agoorraa uti. Sangaa kaan tammallee hojja inni harreetaan dubbitaan irraa dhagaye harreetaan marroo sadeessitoo galat deebiseef abboo galat qabdaa bor hojii guddoo naa taa'aa jedhe. Namichi abbaa obruu kaan haasaa'u kaan dhaga'uu jira. Lafti tar jettee bariiti hojja lafti bariitee waan arganii sangaa kaan akka inni akka dassa buuyyoo dheedee nyaachuu jira. Isaan tiyaarii uftachuu jira akka inni hojii guyyaa suni seen. Hojja lafti bariiti ka sangaa kaan magri kaan akka dassa dheeti ka obruu geessanii qotti yookaan itti kaayan abbaan obruu waan arge sangaa kaan mooraal yookaan isa akka ajaa'iba hojii hojjechuu jira arge. Sangaa taan ka akka dassa hojii kaan hojjeta abbaan obruu kaan daawwatee akka ajaa'iba qaca'ee koflaan gaggabe. Niitii isaa hojjaan abbaan obruu kaan sangaa kaan arge ka akka ajaa'iba inni kofe niitii isaatti akkan cina ejjaa. Waan isiin jettee gaafate maata akkan si kofalchiisaa. Maataan namichi kaan jawaabtii niitii deebis waan jedheen habboo waan akkan na kofalchiisa yoon sittiin ana du'aa jedhe. Niitiin taan waan isiin jetteen yoo feedduyi ammoo an waan akkan si kofalchiisa natti himeen caqasaa jetteen. Inni didee ennaan ittum dhowwatte natti himii jettu waan akkan si kofalchiisa laazimaa gati natti himtu. Namkaan tam waan jedhee adoo sittiin himin akkan dhaamsa lakkifadhu gumiitan walti yaam jedhe waan eriya sun jira kanan fakkaata gumiisaa walti yaam. Harkaan kan inni walii yaamate kan inni dubbitaan ga'ateenitti waan jettee niitii tanaan yoo silaaftuu wanni kun waan namni kun du'uun taate liis hin gaafatiin hin lakkii jetteen. Ammoo hin diddee ittum dhowwatte hageenni as waan akkan kofalchiise natti hima. Inni natti man jennaan an akkan na koflaa jeti niitiin taan. Natti himuu jet an akkan na koflaa yoo fedha hammaan tanaa du'uuti. Jaarsi kun ka abbaa obruu niitii isaa akka lubbuu jaalata. Amma gumisiin itti dhowwatte kan inni natti malee jetti hamma waan dhaqqabee hageenni itti. Ammoo agoottiin himin waan inni jedhe man isa gasseen rakkaa jedhamta sunnaa odoo ittiin himin duratti ageenni dulatu. Min ol gasseen karakkaa lamaan taan dulata ol gasseenitti minkii jiru waan inni dhaga'ee gurraanii. Waan inni dhaga'ee saree min isa jirti tateettee amma dhaga'e saree taan tateettee qocaan dubbattu waan isiin jetteen qocaa kan abbootiin armatti
lukkuu 50 keetteetta yaalli kennin lubbuun isa dhiyoo jirti indu'aa yookaan qocaan kaan edeen jataanam qocaan kaan edeen saree taaniin wallaahi jaal keenyonni sila nam qaroo kaaqlee qabaataate niititan sila adaabuu itti tochaa kan lukkuu 50 kan kee jiru yoo tokkinnarraa jallantu adaabuu itti tochee lukkuu 50 kan ufiin keesseena am qocaa kaanti jechisuun jedhe qocaa kaantan mallee jedhe wanni sila yabduu dassaa hagi yaalli kennin niitii satan adaabuu itti tochu hagi isiin harki kennattee ta'uu baan dhuftutti min keesseej haasawu sareef qocaa walaasoofti namichi jaarsa ba'u kaan haasawu kaan dhaga'u jira hojjataan amma alaggabba'ee hojjataan niitii isaa yaame waan jedheen koot mangasseeni bitaan ta'an reefu akkan kof sittima koo mingasseeni deeni mana yaame namichi kaan dhageette hojja isii mingasseente tana minam dhaanuuniti ulee fudhatee akka takkin argin dhaanichi inni dhaanicha ajaa'ibaa kadabaa hagisiin arreeffatutti kaachitti isiin harki kennatte qajeelte ta'uu baan dhufte mattammaa haasawu isiin reefu jette illaa waa illaa wanna takan kofaltu natti himti malee yoo feedduu jette dubbitaan marmatti irra deebite yoo feet natti himinii jette warri gadhuuf kaan kareefu inni yaam amma tan gammad jedhan maan jennaan ka lubbuun nam kana oolte jataanam waziiriin kaan intalisaatiin jedhe shahruzaad waan soda qabaabbo haga haasaawii harree sunti buuti sille sun si qabattu ati nufiin jettu koon nam dhibii lubbuu warra oolchi ja shahruzaad isiin haasawu kaan kaarreetiif sangaa dhageette abbaa waan isiin jetteen dhibuu habuututi irraa hin oolu boqorkii kan naddar jetaaba ittina alkum nafuusis jetteen anatti itti diyaari boqorkii kan nafuusis jetaabo boqorkii kaan akkasiin shahruzaad taan fuusisanii itti daran altaanti obboleettii isiir diqoo dhaamsitti lakkifattee dhaamattee waan isiin jetteen shahruzaadit dunizaadiin dhaamsitti lakkisee waan isiin jetteen jaan boqorkii fuudh si kadhadha obboleettiitii alkan itti nageessan kaminan nagalchan hojjenni haajja isaa narra obbaafate agat alkan sun na weelchite waheel naa taatu inni nurra oggolaate ka inni ati waheel naa taas nurra fudhatu waan atin jettu an jedhe obboleettiitii ka inni dhaga'uu jiru boqorkiin abbaay nuti abbaay haasawu kekkemiyaawaa kaan natti naasofte yoo jedhi nagaafadhi jetteen kekkemiyaawaa kaan maan jennaan wannaan haasawu miyaawaa kan agati natti himti kadhadheef agati bornurra dooti beekaa jette analleen yoo tinti haasawu kekkemiyaawaa kaan na kenniti haasawu miyaawaa boqorkiin irraa argatu kan sitti muufuu jiraadha qarmee tette jalnuu qabii jetteen naan intaltaan akkasitti fuusisanii boqorkii kaan mana galchan hojjaa intaltaan mana galchan ka boqorkii kaan min itti galchan intalchi shahruzaad taan ta oroosaa ta fuudhan boote jataan boqorkiin kaan shahruzaad gaafatee jedhe maaniif bootaa maanti jiraa jedhe gaafate wanti na booche wanni jiru intal tokko waliin dhalan ta obboleettiitiyyaa jetteen ta'ammallee nardiqoo obboleettiitiyyaa waan an fedh hagan dhaqee macsalaame emenaa oggolaadhi jettee kadhatte jataan boqorkiin irra tochi akkisiin feete jataan obboleettiin diqqoon dunizaad gadhufte man oroosa gadhufte jataan habtochitee gurmuu wal naqee warri wal yooyyifate jataan dunizaad waan isiin jetteen obboleettii oroosaa taaniin baay adoonsi biraan deemin warraanatti nutti himtee yoo haasawu kekkemiyaawaa kaan taloroosaa shahruzaaditti jedhe si haasawu sun sii dhawa yoo boqorkiin jaarsiki oggolaati jetteen hojja boqorzaad dubbitaan dhagay nalleen hin caqasaa haasawu akkan dunizaad si kadhatu obboleettiin tette mee ittimii jedhe nalleen hin caqasaa chinuu billaawata halkan tokko halkan kumaa fakkaate miteen haasawu kennin halkan kan yookaan guyyaa kan hagana dhowwaa qaba itti gadhiyaadha isaaniin jedha allahu yoo waaqi jedhe dandeettii isaatiin paatitirii caqasuufuu jiraatanii abbaan kamuu subscribe like share hirnuu kaayi kingeleellee banadhisiin jedha